Hayyee weelluu kanarraa dhaamsa guddaa akka argattanii abdiin qaba. Waan weelluu kana filadhee fi haala amma sababa faayidaa yookaan dantaa addaa Oromoon Finfinnee irraa qabaata jedhamee ibsa karaa murtee mana maree ministeerotaa jedhamee karaa miidiyaa kana nuuf faca'aa jiru irratti ilaalchiseeti yaada hayyoonni Oromoon abbaan dhimmi kun ilaallatu hundumtuu yaada kennataa jiru. Isa kana anillee waan natti dhaga'amu tokko asumaan waa jechuu barbaadetanii jechuudha.
tarii waan ammaan dura haasa'ame. Haasaa jajjabduu kan barumsa namaa kennitu, kan onnee namaa kennitu hayyoota Oromootii fi beektota Oromootiin kennamaa ture gadi wanti ani jedhu kuni yoo ta'e narra laalinaa na of kolchaadha. Anillee haguma kootitti waan manatti dhagahame yookaan waanuma sammuu koo keessa deddeebi'u jechuumaafan as bahee jechuudha. Sanaan dura waa jechuu kiyya dura waggootii 3 darban kana keessumaa fincila uummanni Oromoo, dargaggoonni Oromoo, qotee bulaan Oromoo, daldalaan Oromoo, walumaa gala Oromoo fi Oromiyaa keessatti godhamaa ture. Sababaan inni guddaan labsii har'a irra dibaa yookaan haala jiru sana deebii kennuu fakkeessanii sanaaf deebii kennina jechuu baatanillee sanaaf irra dibaa sanaaf deebii kennuu fakkeessanii ibsa nutti dabarsan kana sababa kanaaf jecha ilmaan Oromoo, haati Oromoo walii galatti wareegama isaan kaffalaniif lubbuu deebii hin qabne dhaloota dargaggoo boru biyyaa fi haadhaa fi ardittii Afrikaa sanaafillee abdii ta'an otoo lubbuun jiraatanii otoo biyya qabaatanii dhaloonni kun guddatanii silaa jijjiirama biyyattii sana keessatti jijjiirama jaarraa tokkoo Oromiyaadhaaf kan fiduu danda'an miidhaa jaarraa tokko gadi kan hin taane sababaa fincila kanaatiin dhaloota dhabne, hayyoota dhabne, isaaniif Waaqayyo haadha fi obsa, lammiif obsa, warra sababa kanaan wareegame immoo lubbuun isaanii jannataa galtuu iddoo qabbanaa haa qubattuu jedha. Yeroon waa jechuuf ka'u miidhamni kuni keessumaa haadha Oromoo 2 awwaallatti. Haadha Oromoo ilmoo biratti kuffisanii reenfarra taa'i jedhan. Kutattuu haadha Oromoo ilmoo kiyya duraanaa ajjeesanii rasaasni wayyaanee bitaa mirgaan yoo na seene nama 2-3 baraaruun danda'a ishii jette. Ishii dudda ishii hidhattee shimala qabattee ilmoo ishii dura fiigaa turte. Keessumaa Gimbiitti gaafa hiriira guddicha ilmoo ishii biratti ajjeesan otoo hin taane ajjeefamuun ilma kiyyaa, wareegamuun ilma kiyyaa, bilisummaa Oromoo, bilisummaa walabummaa Oromiyaa naa agarsiisuu jette gadda ilma ishii sana dhaqne jechuudha. Yeroo hunda kanatu sammuu keessa na deema. Gaafan waan Oromoo kana yaadu, gaafan waa'ee fincilaa kana yaadu jechuudha. Hundumtu keenya yoo akka kana ta'u abdii qabna. Kanaaf egaa wareegama kana fakkaatu kaffalame kanaaf mootummaan alagaa kan Oromootii miti deebii Oromoon deebiteef gaaffii waan fakkaatu wayii ibsa faayidaa Oromoon Finfinnee irraa argata jedhu waggaa 25 booda waa qabatee kan ittiin Oromoo garii kan aarsu, Oromoo waa hubatu kan aarsu, warra achi keessa jiru sanaaf immoo kunumti deebiidhaa kan jechisiisu ibsa irra dibaa tokko karaa foddaa televizyinaatiin asinitti gudi baasanii jechuudha. Haa ta'uuti ibsa kanarraa akka kootitti waanuma xiqqoo wanti nani jechuu barbaadu faayidaa addaatii Oromoon Finfinnee irraa kan argatu gaafa jennu faayidaa numti sunuyyuu maaliifi faayidaa jechuun numtuyyuu maalinni kan jedhu akka adda addaatitti ilaaluu dandeenya. Tarii Oromoo fi alagaan faayidaadhuma amma Oromoon Finfinnee irraa eeggatu kanayyuu akka addaatti ilaaluu mala. Ani akka dhala Oromoo tokkootitti faayidaa Oromoon Finfinnee irraa eeggatu kan seenaa wajjiniinuu wal qabate jaarraa tokkoo fi walakkaa
weerara Minilikirraa kaasee buqqa'iinsa uummata Oromoo Finfinnee irraa buqqa'uu irraa kaasee miidhaa saba sanarra gahe lammii saba sanarraa faca'ee gosa saba sanarraa faca'ee eessa buuteen isaa dhabame har'a bakka tokko tokko anillee maatiin koo Finfinnee irraa as dhufee anillee maatiin koo Finfinnee irraa as qubatee warra jedhan hayyoota Oromoo dabalatee kan akka Dr. Tafarii Nugusee kan akka Dr. Biraana Masqal Abbabee Sanyii fi kan kana fakkaatan Finfinnee irraa buqqa'uu isaanii naannolee Oromiyaa adda addaatirraa yeroo ibsa kennan hin dhageenya. Miidhaa buqqa'iinsa saba Oromoo uummata Oromoo magaalaa Finfinnee sanarraa ka'e miidhaa irra gahe buqqa'iinsa dhababiinsa gosa sanaa yeroo sanatti miidhaa gaafa Oromoon Finfinnee irraa buqqa'u miidhaa yeroo sana ture lola yeroo sana ture gaaga'ama yeroo sana ture gaaga'ama jaarraa tokkoo kan bakka buusu faayidaa addaa Finfinnee irraa Oromoo fi Oromiyaan argatti kan jedhu kanan eegaa jiru malee waan kosii Finfinnee keessaa geessanii Oromiyaa irratti gataniif waan Oromiyaan dhiheessii adda addaa Finfinneedhaaf dhiheessituuf faayidaa addaa jedhanii irra dibaa nurratti fakkeessan kana natti hin fakkaanne jechuudha. Dhugaadha faayidaa addaa jedhanii eegalabsanii waggaa 25 waggaa 25 sana har'aa boruu as gadi baasuu jedhee Oromoonis eegaa ture. Isaan illee immoo isa kana fuuldura qabanii uummata Oromoo saamuu uummata Oromoo lafa isaarraa akkuma seenarraa wal qabatee dhufe lafa isaarraa buqqisanii lafa isaa gurgurachuu qotee bulaa maatii qotee bulaa facaasu lafa Oromoo qircatanii isaan kaan sooreyyii diiyaaspooratti iddoo lamaa sadi fudhatanii sooreyyii diiyaaspooraa fi warra daldalaan Finfinnee irra qubatanii sooramanitti kaan gurguratanii isa kaan irratti ijaarrachuu isa kaan immoo horii itti kuusachuu baankii illee otoo hin ta'in akkuma miidiyaa isaaniitirraa yeroo adda addaa argaa jirru qarshiin Itoophiyaati yeroo ammaa kana taankarii manaa bishaan itti kuufamu keessa yeroo yaasaa jiran arginaa jechuudha. Dhaloonni ilmaan Tigraay kan wayyaanitti maxxananii Finfinnee seenan. Soorama akka kanaa kana godhachuudhaaf seera sana waraqatarra kaa'anii qabatanii taa'aa turan. Miidhaan akka kanaan Oromoo lafarraa buqqisu qotee bulaa kadhattuu taasisuun uummata Oromoo obsa dhoowwe fincila waggaa 3 darbe kana akkuma arginu kan wareegama gurguddaan akkuma duraan jedhe irratti kaffalame galmee waggaa 25 ol kaamsanii kaan sana gadi baasanii jechuudha. Faayidaa addaa uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabaatu kan jedhamu labsii dhageenye jechuudha. Labsii kanarraa gaa Oromoon maal argatee kan jedhu hundumtuu ija ittiin ilaaluuti. Daranuu seeraan lafa kaawwatanii Oromoo kana buqqisuu irratti jabeessuudhaaf immoo dhuguma dantaa addaa Oromoon as keessaa qabaa. Isa jedhu Oromoo sirriitti gadi fageessee ilaaluutu isarra jiraata. Tokko faayidaa numti addaa isaan jedhan suni maalinni? Inni tokko afaan hojii magaalaa Finfinnee afaan Amaariffaa waliinuu afaan hojii ta'aadha. Barumsi afaan Oromoo sadarkaa tokkotti jechuun tokko hamma 6 jechuudha. Warri barbaadan sanayyuu ijoolleen Finfinnee keessatti dhalattee afaan dhaloota isaanii kan ittiin hiikkatan sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa akka dhaabbatu jajjabeessu. Mee waan kana lamaan irraa ilaallu. Afaan hojii egaa afaan Oromoo ta'e Finfinnee keessatti manni barumsaa guutummaan guututti sadarkaa olaanaatitti afaan Oromootiin maaliif hin kennamne? Akkuma afaan Amaariffaa, akkuma afaan Ingiliffaa. Afaan Ingiliffaa afaan alagaa sanuu.
silaahuu bar miidhama kanaan dura turee fi afaan kana Oromoo qofaadha miti sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru afaan ummanni bal'aan biyyattii sana keessatti walakkaa ummata biyya sanaa walakkaadhaa ol dubbatu silaati karoora ittiin afaan kun babal'atee sirritti baratamee ummanni walakkaa biyya sana keessa jiru kun itti fayyadamuu fi warri wajjin jiraatanillee baratanitti sagantaan addaa uumamee sila Finfinnee keessatti mana barumsatiin alatti akka itti kennamu jiraachuutu irra ture. Egaa afaan hojii ta'a jedhame egaa dantaa ummata Oromoo as keessaa argamaa jedhame. Afaan hojii afaan Oromiffaati afaan Amaariffaati mana barumsatti immoo barumsi kan kennamu hamma sadarkaa tokkooti jechuun kutaa tokko hamma kutaa ja'a jechuudha. Inni kun ummata Oromootutti qoosuu fakkaata. Isummaanuu sabaaf sablammiin gara biraa akka baratu kakaa'umsa kennuufi otoo hin taane rakkina turee fi yakka ummata Oromoo irratti turee fi akkaataa ummanni Oromoo afaan kana sarbamee afaan laga ce'ee kaabaa gannutti roobe biyya sana keessatti babal'ate agarsiisa. Kana bira qabaa ummata amansiisuu ummata motiveet gochuu irra akka namni irraa fagaatu yoo barbaachisaa ta'e afaan Oromoota magaalaa Finfinnee sana keessa jiraatan jechuudha. Afaan dhaloota isaaniitiin akka baratan. Inni kun mataan isaa ummata Oromootitti qoosu keezii ummata Oromootirratti qoosuudha fakkaata jechuudha. Inni gara biraati tokko waa'ee maqaa ilaalchiseeti. Maqaa Addis Ababaa fi maqaa Finfinnee jedhu. Oromoon Finfinnee jedhee waama. Akka mootummaa federaalatii fi akka sabaaf sablammiitii fi akka addunyaatitti Addis Ababaa jedhamaa jedhan. Yoo dhuguma gaaffii saba kanaa deebisuu taate. Yoo dhuguma gaaffiin saba kanaa deebisuun biyyattii sana keessatti tasgabbii buusaa, nagaa buusaa, gaaffiin uummanni kun gaafatu haqa qabeessaa jennee yaadna yoo taate afaan Oromoo kaleessa Finfinnee Shaggar jedhee itti waamamu sababaa itti sarbamee Addis Ababaa jedhame san ifaan ifatti walitti himanii afaan dhalootaa afaan ummanni biyya sanarratti maqaa ummanni biyya sanarratti uumame dhalate ummanni Oromoo sabni Oromoo itti waamamu sana bakka buusuun hojii guddaa miti. Hojii sa'aatii tokko fudhatu miti. Hojii sa'aatii walakkaa fudhatu miti. Inni kun immoo baasa Oromoo qofaarratti ta'e miti. Baasa Oromiyaa qofaarratti ta'e qofaadha miti. Waanuma addunyaan keessa jirtu addunyaan akka Oromootii fi Oromiyaatitti biyyaa fi maqaa biyyachii sarbamte deeffattee ittiin waamamtu jechuudha. Finfinnee isa jedhu kan akka addunyaatitti labsuudhaaf akka addunyaa irratti beeksisuudhaaf ragaan ummata Oromoo achirra jiraatuu fi ummanni Oromoo lafa sanarra jiraachaa turee fi akkaataan inni itti maqaa kana sarbame waraana irratti gaggeeffame buqqa'iinsa saba sanarratti ture addunyaa irratti ibsanii maqaa kana labsuun hojii guddaadhaa miti. Wanti guddaan tokko garuu maalni gaaffii ummata Oromoo gaaffii haqaa sana deebisuudhaaf qophii ta'uu qofaadha kan barbaachisu jechuudha. Kanaaf inni kunillee yoo dhugaadhaan kan yaadamu yoo taate yoo dhugaadhaan kan deebii gaaffii ummata Oromoo deebisuudhaaf taate itti yaadamuu qabaa jechuudha. Inni gara biraati Finfinnee dhumti mataan ishii akka naannawa biraatitti akka bulchiinsa biraatitti lafa kaawwamuun mataan isaa saba ummata Oromootiif wareegama ummanni Oromoo Finfinnee irratti kaffaleef kabajaa dhabu ummata Oromoo ammallee abbaa biyyaa biyyummaa irraa sarbisiisu agarsiisaa jechuudha. Dura dursi kan ta'uu qabu naannawa 14 inni jedhamu kun ka'ee Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jara garuu hayyoonni jedhanii kan irratti waan baay'ee jechuun barbaadu.
yaa gaafa sana jala galee amma sakaallan maraammartoon walxaxiinsi mootummaan sun ittiin ummata manshaa jiruu fi sabaaf sablammii manshaa jiruu fi ummata wal keessa oofaa jiru kun hundumtuu hin salphataa jechuudha. Waan xiqqoo haa fudhannu. Har'a gaaffiin ummanni Oromoo yookaan Oromoon bishaan Finfinneedhaaf dhiyeessuun maaliif gaaffii ta'a? Bakki kosiin itti gatamu bakka qabaachuun maaliif bakka dhabuun maaliif gaaffii ta'a? Lafa Oromoo tana Finfinnee tana Oromoo jalaa baasanii ofii irratti waan jiraataniif bakka immoo itti waa gatan waan hin qabneef bakka waa bitatan waan hin qabneef bakka waa fidatan waan hin qabneef jechuudha. Yoo kana Oromiyaadhaaf dhiisanii rakkoon kun hundumtuu hin hiikkata. Bakka kosiin itti gatamu Oromoo fi Oromiyaan ni qopheeffatu. Dhiyeessii magaalaa sanaaf kima akkuma magaaluma kamiitiyyuu Oromoon gaaffii tokko malee okkora tokko malee magaalaa sanaaf dhiyeessaa jechuudha. Yoo bulchiinsa Oromoo jala Oromiyaa garagalte. Kana gochuun salphaa ta'ee otoo jiruu gufuu biraa maraammartoo biraa ummata gidduu sabaaf sablammii gidduu Oromoo wajjin ummata kana walitti naquudhaaf mootummaan kun shirri inni hojjetaa jiru naannawa Finfinnee qobaatitti jiraachisu naannoo Finfinnee naannawa 14 kilila 14 jedhee muuduu isaati. Shiraan yoo ta'een alatti mootummaan kun mootummaa addunyaa irra jiraatu. Mootummaan federaalaa kamiyyuu lafa akka qabaataa hin beekne akka qabaataa hin jirre yeroo yeroodhaan ibsi kennamuu fi yeroo yeroodhaan mariinumti godhan mataan isaa gaadha yoo wayyaaneen illee ummata Oromoo haguuguu barbaadde. Kanaaf maraammartoo itti waa hojjetan Oromoo itti maranii sabaaf sablammiitti walitti naquudhaaf tooftaa TPLF wayyaaneen xaxxe kana lafa kaanii magaalaa Finfinnee bulchiinsa naannawa Oromiyaa jalatti galchuun gaaffii isa jalqabaatii fi furmaata rakkoo biyyattii sanaatii fi Oromiyaa fi sabaaf sablammii gidduu jiru furmaata ittiin hiikatu jedheetii yaadaa jechuudha. Yoo kana hin taane hoo waan har'a wayyaaneen ittiin deemaa jirtu kana caala ummanni Oromoo keessumaa dhaloonni Oromoo waggaa 25 kana itti gubataa jiru kun irra darbee hubatee jira. Irra darbee nagahee jedhee jira. Kanaaf isa kana haga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo duubatti deebi'uutti bakkatti deebi'uutti Oromoon akka duubatti deebi'aa hin jirre hubachuudha qabu. Isa kana ammoo wayyaanee qofaadha miti kan akka obbo Lammaa Magarsaa afaan dhadhaa dibatanii ummata Oromoo afaan faajjessuu odoo hin taane waan dubbatan kana lafarratti hojjechuu gaaffii ummata Oromoo gadi fageenyaan hubachuu gaaffii ummanni Oromoo gaafatu kanaaf immoo waan lafa jiru waan laga waraabnee finnu miti waan gamasii as ceesisnu miti waanuma lafa sanarra annuura sanarra Finfinnee sanarra jiruudha bakkuma sanatti deebii kennuufin furmaataa jedheetiin yaada akka kootti. Ammallee ummanni Oromoo karaa adda addaatiin hojii mana keenya keessatti walitti uumuu dhiifne gaaffii abbaa mirgummaa ummanni Oromoo itti wareegamaa jiru. Dhaloonni Oromoo akkuma jalqaba seensarratti jedhe itti dhabame kana bakkaan ga'uudhaaf gaaffii mirgaa gaafataa jirru kana jabinaan itti fufuu danda'u nurra jiraata. Lafee tiruun yoo bubbulte lafee taatee jedhan. Harree ganama badde galgala kurkuriin hin galchuu. Laala bara chaartara keessa jirru otoo naannawa Finfinnee tana waa'ee magaala Finfinnee tana naannawa 14 kilila 14 jennee itti moggaasuu baanne bulchiinsa Oromiyaa jala jiraatti taate
tarii saamichi nurraa hanqachuu dhiisuudha mala. Maaliifi Oromoo bakka buune kan jedhan kan akka Kumaa Dammaqsaa faa, kan akka amma itti gaafatamaa kantiibaa Finfinnee faa, kan akka Juunaddiin Saaddoo, kan akka Abbaaduulaa Gammadaa otoo Oromiyaa fi Finfinnee wajjininuu wal keessa walitti hidhannee hojjannaa jirra odoo jedhamu Oromoon saamame, Oromoon kadhattuu ta'ee, Oromoon magaala Finfinnee keessatti kadhattuun hin argamne har'a kadhattuu ta'ee, warra karaa irra bulu barandaa irra bulu ta'ee lafa isaatirraa buqqa'ee jechuudha. Qotee bulaan Oromoo ba'aan kun hundumtuu irra ga'ee jechuudha. Tarii kana hanqisuu dhiisuu dandeenya malee odoo bara chaartaraa sana muudamni maqaa Finfinnee jedhamu kun naannoo Finfinnee jedhamu kun didameera odoo ta'e magaala Oromiyaati. Oromiyaa jalatti buluu qabdii kan jedhu falmameera odoo ta'e didameera odoo ta'e kanaaf sila wanni har'a deemaa jiru kun waan har'a mata duree ta'ee nu dhibaa nu dhiphisaa jiru kun hin hanqata ture. Isa kanaaf ammoo warri yeroo sana qooda keessaa qabaatan hundumtuu warra ollaa dabalatee mootummaa Shaabiyaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo, OPDO warri kun hundumtuu itti gaafatama qabu sana keessatti jedheetii yaada akka siinatti mul'ataa jirutti. Ammas akkuman jedhe harree ganama badde galgala kurkuriin hin galchu waan amma itti jirru kana itti jabeeffanne fincila keenya itti jabeessine Finfinnee kan Oromiyaa taasifne waan Finfinnee irratti dhabne deebinee ijaarrachuudhaaf har'a itti jabeessuu qabna. Boru kana deebisuu ni ulfaataa jechuudha. Har'a maqaa uumamaan uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu labsii mootummaa wayyaanetiin yookaan ibsa mootummaa wayyaanetiin bakka akkasii akkas jennee waamna, bakka akkanaa immoo kana jennee waamna jennee isaan irraa eeguun nurra hin jiraatu. Kanaaf ammoo dhaloota kutate qaba, dhaloota haqa isaati irratti dhugaa isaa irratti harka duwwaa rasaasa wayyaanetiin gubataa jirutu qaqqabee falmataa jira. Falmii kana qofa nuti akkuma yeroo hundumaa jedhamu waan goonu shira nurratti as deemaa jiru nurratti xiyyeeffatee nu nyaachaa nu cunqursaa nu alanfataa jiru kanarratti xiyyeeffannee yaada tokkoon afaan tokkoon mirga uumamaan qabnu gaafachuudhaaf waa qopheessinuun jedha. Ulfaadhaa galatooma akkuman jalqaba irratti jedhe wanti ani jedhu kun yoo madaala kaasuu baate of koltii guddaan isin gaafadhaa na of kolchaa horaa bulaa injifannoon uummata Oromooti qabsoon itti fufa.